السلام عليكم. نمني فيديو تون سبرا لفتي مرتخي بليز مقا ربي تنسيقافنا بليز شير كودي ولينجهي غرغارو ليو دبدي خغرغارو خبراتو جرا وانتيف يو غرغارو ندنيس دواي غودان نچنا ابدو سرغو يارانتنا هدو ملي فيديو غرانا مانياتو وانجبات كون قبدي سيدو فيجو انس مالي اوبليس خنيا خن اسكوبتي سورا ساركيتن مقان اسا خالد محمد يوسف جانيني مچان درغگيس عمري نجيرو ايغا اكو مغارتي نمني خان ركوف بيابو تنس بيا بقته غرا بيا نماتي اسودي مجرو شفتان ليبي تقبل مالك ويا غافت مالك نيسان غافت مالك ايثيوبيا بري مليون تكو تقاجا غوريسا كما غرتن حادثاتنا حركه قليتيدا وان توكو يقب حق قبد تدلو حتى جلچا وجرتي erga shiftoonni kun qabanii guyyaa muraasa qofa qabanii fi guyyaa muraasa kana keessatti ijoolleen isa beeytu haga danda'anitti cacahanii waan qaban ganda keessaa fi makiinaalee karaa dhaabanii waan adda addaa godhaa haga danda'an isaanis gara isaaniitiin gooru jiran rabbi isaan gargaaru. Nuti suurri onlaayinii gubbaachuudha haga dandeenye ana mataa kiyyaarraa qabi waan danda'uun xiqqoo qabu kum tokko maan taane dhibba shammaan taane san illee waan dandeechu please obboleessa keenya kana cinaa haa dhaabbannu haga xiqqaa tokkollee maan taane cinaallee maan taane yoo akkanne khane erganii fi sanboda khanu obsachuu lenni dandahama beha okay inshallah kasi plastikon qabeeteen tufatini account armagadi kharati maqaadaatin jira naqii fi rabbina ha gargaar rabbi sana gargaar isnis please bikajirteen du'ay godhaaf assalamu alaykum akam jirtan ilmaan oromo kan muslima kan kristiyaana kan waaqeffata kan ortodoksii hundi keessan kan biyyoota garagaraa biyya keessa fara jirtan akam jirtanii akkuma beekamu mana keenya wallaggarraa kuma dhibbaa furii olitti tilmaamaman qe'ee irra buqqaanii waan jiraniif namni hundinuu gartee deeggarsa mataa isaa haga danda'ee qabatee dhufaa jira. Anis akka dhuunfaatti akka mataa kiyyaatti guyyaarraan tanaa waan qabu qorootii maatii nama tokko haga shanii nam kudha illee maan taane halkan tokkollee yoo iraatii wayiillee geejeetumaan hagana fide osoo rabbi nutti kan waan guddaa kana caalaa goonee rabbi jee ammaaf garuu kun hagan danda'u gartee qooda mataa kiyyaati so obboleeyyan as keessatti an fakkeenyaaf ilaaluu dandeessanii Oromoo Harargeetii Dirree Dhawaaraan dhufe kuni meeseejiin kuni Oromoon wal malee fira hin qabu Oromoon gartee kan biraan qabu numaatu waliif dhaabbata numaatu waliif birmachuu qaba numaatu waliif irkootuu qaba Oromoon kutaa kudha tokko osoo kutaa waliin qoodin osoo wantaa waliin qoodin kootaati ummata keessan cinaa dhaabbadhaa isin jechuun barbaada. Egaa asittis koomediyaan eebbaa dirribaatu jira. Eebbaa maal jedhu? Egaa boleessi keenya akkuma isin argaa jirtanii lafa fagoo irraa deemee dhufee lammii isaatiif qaqqabuuf jecha ani isinii jira amma humna isaatii jedheera. Egaa warri amma yoo naatti immoo ittiin hirmaatiin jirtan hundumti keessan iyyuu isinitti dhaga'ame akka irratti hirmaattanii isinii jenna ulfaadhaa jaalladha.